qaamolee yakka kana keessatti yakkoota lamaan irrattuu hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessetti kan jiru. Waan himata dhabeenna qaamolee nu diiguu barbaadde qaamolee sun eenyufaa. Bannee jirra Oromoo bannee jirra. Shimallis Abdiisaa seeratti nu dhiyaachuu qaba. Gurra quba kaannee iyyaa jirra. Shama kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii gabaabaa guyyaa irraan tanaa isiniif qabannee dhufne kana keessatti obbo Shimallis Abdiisaa haqa abbootii gadaa kana ilaalchisuudhaan maaltu jedhamee maal dubbatan. Poolisoonni naannoo Oromiyaadhaa ajaja mootummaa isaanii irraa fudhatanii kan abbootii gadaadhaa ajjeesan. Kana waan ta'eefis Shimallis Abdiisaa itti aanaa Shimallis Abdiisaa ajajaa olaanaa poolisa naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa hundi isaanii seeraaf nu dhiyaachuu qaban. Jarri kun seeran nuuf dhiyaachuu qaba ennee iyyuu qabna. Abbootii gadaa jumlaadhaan fixaniiti ummata dura taa'anii akka waan namni biraa ajjeesee fakkaatuudhaaf caffee keessa dubbataa jiran. Yaa jara keenya namicha kana seeratti nu dhiyeecha. Bannee jirra Oromoo bannee jirra. Shimallis Abdiisaa seeratti nu dhiyaachuu qaba. Gurra quba kaannee iyyaa jirra. Haqni keenya nuuf bahuu qaba. Dhiigni abbootii gadaa kan badii tokko malee dhangale nuuf bahuu qabaa isiniin jenna. Toleegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya walitti deebinee jirra. Obbo Shimallis Abdiisaa akkuma duraan kijiba bare kijiba abbootii gadaa shaneetu fixaa ture jaanii kijibanillee waan dubbatan qaban. Dhimma kana ilaalchisuudhaan gabaasa OMN kan odeessaalee keessaa fudhanne akka itti aanu kanatti gabaabsinee gurra isin buuf. Obbo Shimallis Abdiisaa maal dubbatan? Hundaafuu gaammas turtiin keessan akka nu waliin ta'u kabajaan isin gaafanna. Abbootii keenya abbootii gadaa karrayyuu faan ol qabatee jiru kan keessoo keenya cabse kan keessoo keenya madeesse gochaa suukaneessaa fi qaaneessaadha. Isa kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaa haala achi ture laalee jira. Ajjeechaa gurguddaa lamatu raawwatan. Yeroo humni juntaa kun karaa Finfinneetti siqaa deemu madaa hawaasa keenya keessatti uumuudhaaf shirri xaxamee jalqaba guyyaa isa duraa humna nageenyaa keenya hooggantoota poolisii otoo nafin nama 40 ol turkutame. Idduma sanitti naannuma sanitti namoonni asuma Shawaa Bahaa keessatti turkutame odeeffannoo sobaatiin ajjeechaa suukaneessatu qaama isaanii irratti raawwatame. Qaamni isaanii akka cicciramu godhamee waan qaanessaa raawwatame. Bariisaa immoo abbootii keenya irratti abbootii gadaa irratti gochaa suukaneessaa kun raawwatame. Gochaa fokkisaa cabiinsa guddaa uumee jecha kana mootummaan sirriitti qoratee jira. Qaamolee yakka kana keessatti yakkoota lamaan irrattuu hirmaatan adamsee seeratti dhiyeessetti kan jiru. Gama kanaan hawaasa keenya karrayyuu faanas keessattuu abbootii faan jaarsolee biyyaa faana mariin godhamee jira. Dhimmoonni adabbii seeraa fi hojimaata seeraa qabatanii akka deeman hundaa ol immoo dubbiin kun dubbii aadaa duudhaa keenya irratti aggaamame waan ta'eef abbootiin gadaa aadaadhaan akka laalan abbootiin gadaa naannoo keenyaa aadaadhaan akka laalan godhamee jira. Aadaadhaan dubbicha falaati kan jirani. Dubbichas fala abbootiin gadaa kennan giddugaleessa godhatamee mootummaan naannoo Oromiyaa kallattii sana hordofee kan deemu ta'a. Kanaaf akkaataa aadaatti dubbichi falamaa kan jiru gama seeratiinis akka seeratti qabatamee hojjetamaa kan jiru ta'uusaa ibsuun barbaada. Yeroo mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi duudhaa Oromoo deebisuudhaaf sirna gadaa sirna mootummaa ammayyaa ijaarre kana olitti akka ijaaramu labsiiwwan akka amma murtaa'aa jiran kan hedduu murteessee gadaa leellisee gadaa giddugaleessa godhatee cimsaa deemaa jiru. Abbootii gadaa keenyatti kabaja horee irreecha keenya deebisee abbootiin gadaa keenya haga danda'ametti abbootii gadaan gurguddoo jiran akka konkolaataa irree rakkan lukaan hin deemne mootummaan naannoo keenyaa konkolaataa ramadee waan barbaachisu hunda godhee bakka deemaa jirutti wantoonni fokkisaan akkasii nutti galanii gala kana immoo rabbi lammata nutti hin deebisini. Isa qaama kana raawwatee fi badii kana immoo akkaataa aadaatii fi akkaataa sirnaatiin akka karaa qabatu irratti hojjetamaa jira. Ijjecha abbootii gadaa karrayyuutiin wal qabatee gaaffii miseensa caffee biltsiginnaa irra kaateef Shimallis Abdiisaa ilsooddaan dhiqate sobee jechuudha. Shimallis Abdiisaa dhuga dubbachuun beeku soba immoo duriin beeka. Am sobillee yaayyuu irra badee jechuudha. Du'a abbootii gadaa karrayyuutiif qaamolee nu diiguu barbaadanii gidduu teenseen yakka sun raawwatee jira. Durii waan cuf namatti qachuu jaalatu vidiyoon juntaa takkan god shanee takkan god fardeemaanii takkan god jinnii takkan god am waan himata dhabeennaan qaamolee nu diiguu barbaadde qaamolee sun
eenyufaa maaliif hin godhin abbootii gadaa namoota 14 qondaaltota gadaa olaanoo obbaasuuf ajajii directly kadab poolisii Oromiyaati. Poolisii Oromiyaa eenyuun akka bultu Araarsa Mardaasaa Oromoo beekaa jechuudha. Ajaji isa malee ajaji kaabinee isa malee ijjeechaan sun hin raawwatu jechuudha. Shimallis Abdiisaa ijjeecha abbootii gadaati mataan isaa waan ajaji kennee miseensi caffee dura dhufe sobee jechuudha. Caffeen tun kalee harka dhaananii farka dhaanuun dogongor wannan jedhuu fi akka reefu Abiraamed caffeechuun seera Itoophiyaa keessatti legislative paarlamaa federaal irratti armatti ammoo caffee is a supreme parliamentary system waan bulluuf sirna paarlamaa keessatti angolaana haqab miseensi caffee waan taateef Shimallis Abdiisaatiin asirra yaadi kemaan kabajamoo caffee asirra maal jettan asirra deebiin keessa maana doontan Shimallis Abdiisaa mana mijjeessiftaa aduwaati jirtu maaliif Oromiyaa keessatti namni dhumataa maaliif uummati hongeen badaa uummata hongeen bada madhaxxee laallee daanga Oromiyaa mafurmaatiin gaafiin akkas gaafatamu qabdi jechuudha gaafii akkasii sila gaafachuu malan amma ammoo miseensi caffee harka baasee caffee bilchiginaa wanneen nuuf kanaa jechuudha. Jecha abbootii gadaa Karrayyuu wajjin wal qabatee Shimallis waltajjii kanarra akka inni jedhe guyyaa jalqabaa poolisii Oromiyaatu ajjeefame. Ittaanee qaama abbootii gadaa kanaatu ajjeefame guyyaa lammeessu jechuudha. Kan jechuun qaamni wayii poolisii Oromiyaa achitti ajjeese gareen poolisii Oromiyaa immoo abbootii gadaa irratti haaloo baate jechuudha. Dhugaan tana baay'ee. Galee dhugaan tana. Barii ta'e gaafa abbootiin gadaa ajjeefaman sana communication Oromiyaa shaneet ajjeese jedha. Shimallis Abdiisaa caffee gubbaatti kaa'amane qaamoleen abbootii gadaa ajjeesan to'atamanii jedha. Warri to'ataman sun poolisii. Mee dhugaan eessa? Warri miidiyaalee gabaasan sun fakkeenyaaf dunam tokko lubbu nama ijjeessu gosa shaneedha jechuudha. Sibitta gaafiin titana. Seer kamillee keessatti privacy waan jedhanii jira nam tokko eeginni du'e seerri irra kabajan malaaf nam tokko eeginni du'e kabaji isaati jechuudha. Yehuun ingidaa korona vaayirasiin hin jenne koronaan du'e bala konkolaataati yookaan itti dhukaasanii jeessa yoodha privacy isaa dhiibee jira jechuudha. Qaamolee gad baatee communication isaa faanaa OBN waalta gad baatee shaneetti jeetet suni matti gaafataman goon bitta inni jeemin malee waliin jecha keessa qabdi. Kan gaafachuun malee. Dubbii poolisiin Oromiyaa rakkoo nageenyaa Karrayyuu keessa tureef abbootii gadaa irratti haaloo baate kana dhugaa jedhamu sararanii walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu irreecha hin balleessitanii gadaa hin cabsitanii abbootii gadaa jimlaadhaan duguugdan. Asirratti dhugaa abbootii gadaa haqa abbootii gadaa gara dabarsuudhaaf har'as Shimallis wanta inni dubbatetu jira. Warra yakka kana raawwate seeratti dhiheessineerra jedhe. Araarsa Mardaasaa seeratti dhiyaateera. Shimallis Abdiisaa kan ajaja kana dabarse mataan isaa seeratti dhiyaateera. Fiqaaduu Tasammaa seeratti dhiyaatee jira. Bulchitoonni godina Shawaa Bahaa seeratti dhiyaatanii jiru. Warri aanaa Fantaallee seeratti dhiyaatanii jiru. Qaamoleen nageenyaa gocha kana qindeessanii yakka kana qindeessanii hanga raawwachuutti raawwatan eenyudha kan seeratti dhiyaate? Eenyuun uummata Oromoo sobdumoo eenyuun sobuudha kan isin barbaadan yakkamtoonni qabatamaadhaan kan yakka kana raawwate Shimallis Abdiisaa irraa kaasee haga caasaa gadiitti qaama mootummaa ta'uun osoo beekamu yeroo garagaraatti ofirratti illee ragaa ba'aa osoo jiranii seeratti dhiheessineerra jechuudhaan har'a afaan guutanii. Sekendi soddoma naa kanatti yeroo baay'ee sekendi soddoma naa ijoollee poolisii Oromiyaa ta'an ijoollee poolisii kee jirtan agamak isaan fayyadaman isaan taphatan armirra hubachuu hin dandeettaa jechuudha. Poolisiin ajajisii waqaam kamu hojii kamiyyuu siin raawwatu ajaj gubbarra kennamu. Poolisiin yeroo hedduu maal goota ijjeessuudhaan ijjeessu hidhoodhaan hidhu ajaj callaan bultii jechuudha. Laal ajaj gubbaatti kennanii ijjeessisiisanii gaafa itti gaafatamee dhufu maal godhan poolisii Oromiyaa dhiinee jedhanii jechuudha. Haqni keenya nuuf bahuudha qaba. Dhiinni abbootii gadaa kan badii tokko malee dhangale nuuf bahuu qabaa isiniin jenna.